sakamusanii quba tokkocha ol qabi waaqayyo isa waaqarra jiru sanitti ol qabi Kamirgamo. kaamirgaa ol qabi yaa Ash. okay na jalaa jetta ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an la ilaha illa allah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa anna Isa wa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu ani ragaan baha ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu dhugaan baha ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu dhugaan baha ragaan baha ragaan baha Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos rabbii miti rabbii miti ilma rabbiis miti nagaamu indagam ilma rabbiis miti ilma rabbiis miti ilma maariyamaa ilma maariyaama garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa kan saba Israa'el ergame duwwaa ta'uusaa ragaan baha ragaan baha laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee aaboo waaqummaa akka hin qabne aaboo waaqummaa akka hin qabne nama malee Yesuus waaqaa miti Yesuus waaqaa miti guyyaan firdiidhaas ni dhufa je'eenaan amana guyyaan firdiidhaas ni dhufa je'eenaan amana ibiddaa fi jannaninis ni jira je'eenaan amana ibiddaa fi jannannis ni jira jedheenaan amana yaa rabbi islaamummaarra na jiraachisi yaa rabbi islaamummaarra na jiraachisi irran na ajjeesi irran na kaasi irran na ajjeesi irran na kaasi jannata naa kan jannata naa kenni Allahu akbar taadduu hanqanuma islaamummaan waan biraan jirtu wala cuuphaa bishaan keessa nama gara achi godhi nama gad darbi hin jirtu baga gara islaamummaa dhufte Allahu akbar rabbi sirraa haa jaallatu islaamummaa ani siif hin kanne waaqayyo si kanne waaqayyo dhiira oromoo si godhe bareedaa kana si godhe oromiyaatti akka dhalatu si godhe hanga arraatiin isaa si nyaachisee asiin si gee qilleensa isaa oksijiina isaa soorata isaa nyaattee arma geesse isuma takkicha saniif kallacha kee lafa kaa'e Yesuus Kiristoos ilma namaati malee waaqa gonkumaa ta'uu hin danda'u namni gartee haadha malee dhalateef waaqa hin ta'u namni abbaa malee dhalateef waaqa hin ta'u Aadam haadhaa fi abbaan qabu biyyeerraa nama ta'e Heewaan haati mana isaa tajaajiltuun isaa cinaacha isaarraa uumamte nama foonirraa uumamte waaqayyitti hin taane Iyyasuus Maariyamirraa dhalate gartee nama hin taane dinqii waaqayyooti anaaf ati haadhaaf abbaa keenya hedduu dhalanne Malkisaadik jedhamee jira Ibroota keessa nama abbaan qabne hidda dhaloota hin qabne jalqabaa fi xumura hin qabne jira waaqa hin taane baga islaamummaa rabbi sii kanne waaqa tokkichaaf masakame aniin kun waan waasiin jechuu mala ijoolleen islaamaa si arrabsuu mala kanaaf jettee wanta hin jedhin garee si deeggartuu fi garee si faalleessu hedduu oomishatta galgala kana isa keessaan sin dhufu Iyyasuus hin gante Iyyasuus akka nam mul'atee jira Iyyasuus akkana gootee jirta koottu gara Iyyasuus yaadnaal maal si jaallata eenaan jaaladha jedhin itti naayimi jedhin hin jaalanna hin arrabsinu Iyyasuus kabajamaa nama dubroo kabajamaadha dinqiidhaan waaqayyoon sagaggaalummaan malatti gartee Maryamiif ilma kanne ilma Maryami Yesuus ilma Maryami Yesuus yoo argite yaa ilma koo jettiin inni gartee Maryam yoo arge harmeetoo jedhaan waaqayyoon yoo arge uumama koo ilma koo nama wartee waaqayyo dubbii waaqayyootti kan namte hundi ilma waaqayyoo jedhaniin waan waaqayyoo barsa ilma waaqayyooti yeroo innu Maryamaa fi waaqayyo abbaan yoo argan haadha manaa koo abbaa manaa waliin jedhanii no yaa uumaa koo jettee kadhatti Maryam gaafa gadaameessaa keessa gartee jiru ilma isiiti Maryam ilma siin waaqeessitu barattoonni ilma siin waaqeessan walii galle waaqayyoo tokkichuma san waaqayyoo kakuu moofaa bara durirra waaqayyoo Aadamiin uumee jireenya barabaraa keessa kaayisuma tokkichisanii jabaadhu Iyyasuus dhagna murate bo akkuma naafeeti muranne dhiirni dhagna godhatti bar Yesuus guyyaa 8ffaa isarra akka aadaa Israa'elootaatti akkuma karaa Abrahaam dhagna qabanii irraa maqaa eenyuutiin irraa muran waaqayyootu dhagna murate no
No, yaa ittoo yaa jarana kun arrabsoodha malee. Waaqni gartee hin nyaatu. Yoo waaqni waan nu uume hunda nyaate anaa fi taaddeenoo maal nyaanna jarana. Yoo waaqayyoon bishaan nu uume nu jalaa dhuge anaa fi anoo waaqayyoonis nyaatate yoo waaqayyoonis numa rafe uumama kana bantiiwwan waaqaa kaa fi lafaa kana eenyu tajaajila. Guyyaa inni rafu tokko dhufe Yesuus bidiruu doonii irra rafa. Qilleensi akka malee dhufe Yesuusin Yesuus kai jedhanii kaasan. Osoo barattoonni kaafne guyyaa sana Yesuus doonii qilleensi gartee hamaan fuudhee isa deemaan jirana. Waaqayyo namni hirribaa kaasu qilleensi dhufe jedhanii immoo no hin rafu waaqayyoon hin mugus hin murukus hin nyaatus hin rafu. Inni kun waan waaqayyooti miti jirana. Walii galee abiyyiin waan hin taane hin jennuun. Walii galee kanaaf waaqayyo kaleessaa beeku. Yesuus guyyaa xumuraallee hin beeku. Abbaa koo callaatu beeka jedha. Ergamoonni waaqayyo biraallee hin beekan jedha abboo. Waaqayyo duwwaa beeka jedha. Kanaaf Yesuus waa hunda Yesuus ija lama qofa qaba. Ijas duuba hin qabu. Namaatu duuba kana akkana waa isa tuqe akkanatti pook akkana akka Ingiliffaa waa rukutan jennaan eenyutu na tuqe naa himaa jedheen eenyu hanqa itti himan takka hin beeku. Waaqayyoon nama isa tuqe hin beeku. Waaqayyoon duubaa fi gubbaa fi kallattii hunda arga. Yesuus Kiristoos mucaa du'e sana eenyu maqaan isaa gartee mucaa eenyu Alaazar iddootti awwaaltan agarsiisaa jedhe imimmaan dhangalaasee ofumaa ajjeesee waaqayyoon bakka namni itti awwaale uumama isaa kana gaafataa hin beeku. No kun arrabsa waaqayyooti. Walii galee kun hin ta'u. Gartee akka jedheen ammaas deebi'ee Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos kana keessa iddoo biddeen itti gurgure eenyu hin qabdanii waan nyaatan hin qabdanii jedheen akkamitti hin beekne nyaata nama qabuuf hin qabne jedhan kun hin malu. Gartee so waggaa 12tti bade Yesuus Kiristoos biyya tuuta gartee wayii waliin gaafa gartee deeman imala wayii maatii wajjin gaafa deeman Yoosefii fi haadha jalaa bade waggaa 12 barbaadanii guyyaa meeqa booda barbaadanii mana qulqullummaa keessa waaqayyootu bade jara keenya. Yaa ilma koo maa kana nu goote ni rifachiiftee ettee naatiin fi abbaanis maal jedhan waaqayyo hin badu waaqayyo umrii hin qabu waaqayyoon dhalatu biyya lafaa irratti Yesuus Kiristoos sabni irraa dhalate saba Israa'el biyyitti dhalate biyya Galiilaa biyya gartee Israa'el tana Falastiin tana biyya Israa'el jamtu gaafas hin jirtu. Kana waaqayyo biyya hin dhalatu lafa irratti hin dhalatus hin dhalchu waaqayyo qaama saalaa xiqqaa saniin hin bo'o anaa fi taaddee tochiin harmee keenya boochisee ofiifis booyaa rakkachaa gadi bee malee waaqayyoon guddaan eessa mana naa ijaartan jedha bantiiwwan waaqaa fi lafaa nan fuutu ya daawwitiinis teessoon waaqayyoon achi gubbaan teessoo kootiin ijjata miila kootii jedha lafti eessa gadaamee isaa xiqqaa anaa fi harmee teenya keessa teenya san keessa waaqayyoon guddaan kun maal acha keessaa godha jiran maal soora maal nyaata laguu dubarticha keessaa nyaachaa guddannee bar harmee keenya. Kanaaf kun waan waaqayyoon malu miti baga garana dhuftee maqaan ati jaalattu jira islaamummaa keessaa nama abdiin asii baasu abdii Musa hin jiran Ustaad Arafaanis Ustaad Arab Salaam alaikum. Alaikum salaam hin jirtanii hundi keessan obbo dubbadha maqaa kan Taaddu salaam alaikum. Eeshi akkam jirtan nagaadhaa? Salam tana jala deebisime assalamu alaikum wa alaikum assalam jedhiti. Eeshi wa alaikum salaam. akkas guyyaa dura jalqaba kuno Ya salam ya salam. Jahannama yeroo jalqabaati salamtaa siin jedhe ana jechuudha. Ani maqaa Ustaaz Bilaal jaaladhee fi jira wallahi Bilaal jaaladhe maqaa Bilaal kun barataa Nabi Muhammad biyya teenyaati. Bilaal ol bilaakii keenya kana gurraacha keenya biyya Alaabaashii biyya Arabaar biyya gartee seenaa keessa waa hedduu isaa barata gartee Bilaal jedhamta galgala kanarraa gartee maashaallah maqaan garteen Arabaa jedhamus hin jiru maqaan Oromoonis maqaa qabdi Amaarinis hundinuu maqaan maatiin afaan loqodo ofiitiin itti baafatti Yesuus illee gaafas harmeen isaa afaanuma way Oromoodha Yesuus jechuun maqaa Oromooti no akkuma isii itti baafte so kanaaf gartee Bilaal irraa jalqabdee maqaan abbaa keetii haatateetii hin geeddaramu maqaan Nabi Muhammad hama gabra masqal maqaa maal adda addaa dhagaa jinni waan fakkaatu kan namarraa geeddaram malee maqaan seenaan walitti dhaadha maqaan harmeen jaalattee baafteef hundi saabota barattoota Muhammad sanuma turanii rabbiin sirra haa jaallatu arraa jalqabdee ati Bilaal keenya duraanis keenya arraas keenya keenyumaa keenya irratti dabalame madammar noof zaare madammar jettan sana idaama idaamne walitti bagana dhufte akkuma seetu kanatti jireenyi kee gartee ilkaan kan keen gurraachomin gartee akkanuma jiraadhu fayyaarra jiraadhu islaamummaan fayyaa hojii tolti barumsi fayyaa hojii tola fuudhaa fi heerumni fayyaa hojii tola gartee jireenyi biyya lafaa fayyaa hojii tola gartee hawaasa keessa jiraachuun tiktook irra jiraachuun fayyaa hojii tola maatii keessa jiraachuun illee fayyaa hojii tolti ilmi namaallee gaafa fayyaa qabdu gartee sitti hajama gaafa gartee ati fayyaa fi jabeenya qabdu sitti hajama gaafa ati gartee algaarra galtee mana yaalaa dhukkubsattee yeroo muraasaaf si gargaara achi booda waaqayyoo si haa fayyisu jedhee si dhiisaa bar sitti hin hajama kanaaf jabaadhu rabbiin fayyaa si haa kennu
si jaalanna waan si mudatu hunda ganarraa yoo irratti illee si ajjeesan maali Yohaannis eenyu ajjeesan nabiyyoota hedduu raajii hedduu ajjeesan karaa waaqayyoo kana keessatti ajjeefame anaaf eti da'iifa Oromoo kana dhiisi ummata babbareedaa waaqayyoon ergatee hin ajjeefamanii beektu kanaaf jabaadhu murannoo keetirratti mudannoo si dhuftus qabattee deemuun dirqama ta'a si waraanuu mala si hidhuu mala si arrabsuu mala maqaballeessee hedduu addaa dhufa kanaaf dhiira taate akka dhiiraa leenca miila lamaa ta'uu qabda social media bara kanaaf irraa eeguu qabda bosona beeki bosona keessa waraabessaa jira yeejii jira qoree jira waan adda addaa jira tiktookinis akkasi si abaara si saaxila si xiqqeessa maqa si balleessa eenyu si barreessa shirantaane sirratti dalaga waan bara mallas hin dalagamin sirratti dalagan viidiyoo sirratti dalaganii kanaaf kofaliituma sheer godhiituma bira kuti gartee waan hin qabne of hin shakkin gartee yoo ati deebitee duutii waan hin jirretti yoo duutii goote yoo ati irratti booche kan biraa dhufa sirratti biyya lafaarra jedhe abbaan kiyya maraataan hin dhalatu harmeen teenya maraataan deettu hin dhaltu gaafa biyya lafaa dhufte namaan nama maraacha jireenya biyya lafaan maraacha nama akkasii miti maraataan social media keessa guute maraataa sarrabbisin godhini kanumaan si jala baga dhufte eenyu abdii raggaasaas kunooni jira raajii akkuma lallabuu ture namni hin beekne hin jiru islaamummaa fudhatee baratee barsiisu jira kuno hin beektan abdii raggaasaa waa hedduu irra deeme maatii isaatirraa irra deeme hanqa maatii isaatti wajji saahiba hiriyaatu maatii isaati nu caalaa maatii isaati itti kalaa'a miti islaamummaan walitti kalaa'u maatiin isaa foon isaati gartee foon tokko abbaa tokkorra laga tokkorraa oomishaman kanaaf jabaadhu abdii raggaasaati wajjis kun barnoota itti fufaa atillee abbaa caalis jala jira biyya keessa jira lakkoofsa kee abdii Musa isa assalaamu alaykum dura siin jeesaniif kannite garee barumsaa keessa barattee yeroo teetirraa guyyatti daqiiqaa 10 yoo baratte waa baay'ee jijjiiruu dandeessa. Isa nan beekayyuu. Jira rifeensi isaa kunoo. Nan beeka. Akka. Nan beekayyuu. Abdii dubbadha. Maashaallah. Baga dhuftan. Abdii assalaamu alaykum. Assalaamu alaykum warahmatullahi Si guddisaame. Baga gammaddan baga gammaddan. Baga Dubbadha. gammanne taaddu keenya baga rabbi waan ofiisaa jaallatu islaamummaa sii kenne. Waaw Jijjiira maashaallah. jedhee na dide. Wallaahi baga gammadde. Ayya. Dadhabe boo. Isa guddisuun dadhabe. Naa taaddu baga gammadde baga rabbi waan ofii jaallatu sii kenne. Waan namni ofiisaa hin fudhanne. Waan namni qabeenyaan hin arganne, waan namni beekumsaa hin arganne, waan namni zarii isaatii hin arganne, baga rabbi waan ofiisaa barbaade namaa kennu kana islaamummaa sii kenne. Ishoo baga gammadde yaabbe. Amiin amiin. Wallaahi yoo as jiraatte sin arga. Yoo as hin jirtu ta'e du'aa isii godha sii bilbila. Aboo obboleessa keenya isa baay'ee jaallannudha. Baga rabbi si milkeesse jabaadhuun siin jedhaa quba wal qabaannaa. Galgalli kun siif galgala addaati. Zaaree yaante qanna'u. Amen. Akkas. Ta dursaanis kan isaan dhabnu bar numa jirti waa hunda hin ganne waa hunda hin fudhatanii hunda hin gatanii bar. Inni hojjetti bar. Ta waldatti dura lallabuu turtees masjidattis waa hunda bar waa hedduu wangeelaas hin gannu bar. Waa hedduu keessa dhugaa jira keessaa fudhanna waan dhiifnee jira malee gartee waan waaqayyoon hin malle waan Yesuusin hin malle gartee waan maatii isaatiin hin malle gartee barattootaan hin malle biyya lafaa kanaan hin malle garii dhiifne kan keessaa fudhatte hin filanne so kan akkasii jira jechuudha kanaaf yaani rabbi si halaafisu lallabuu illee dhiiftu barattee biyya lafaa kan uumama hunda lallabu dirqama individually collectively gamtaan kophatti illee rabbi nurra kaa'e baratee namni barsiisu yoon baratiin taadduun keenya yookaan bilaal keenya akkanumatti taa'e boru dhufee tokko wangeelan Yesuus si jaalataa fudhadhu siin jedhu karaarraa si fuudhee siin deema dhalaallee ta'a si fuutee tuma siin deemti wangeelan beeyne akkasiin ta'u barattee nan dhuftee amma mana kiyya dhufaniiti shaayii kanneefitiin kaleessa dhufan hin dhufan ofii na dhufan wangeela qabattee faranjiin nama sadii maatii takka abbaadha tokko gartee intala isaati taan gartee takka walumaan gargaa waliin deemanii dhufan achi ta'anii maatii kiyya duratti balbala karaarra lallaba maatiin kiyya wangeela irraa qofa qabdiire ittiin gabbee dawwar harkannaan koofee kiyya kan harkaan niin jaaladha maali waa eessa argattee naan jedhanii faranjii waa usin jette akka nama keenyaati miti hin feetaa jedhanii takka kanneefi hin fudhate so waliin haasofne shaayii kanneefi waliin gatteenya barandaa mana kiyya jiran gatteenye namuma